ulfaadha ረዘም ያለው ንግግሬን በአማርኛ ስለማቀርብ በዚህ ላሉ ኦሮሞዎች ሰላምታ እንዳቀርብ ማትሰሙ በትዕግስት እንድትጠብቁኝ የምንናገረው ግን ፍቅርና አንድነት እንደሆነ እንድታስቡ አደራላለሁ። ሰበ ጃለተማ ሰበ ጎታ hammachuu gurshuu guddisuu ofitti qabu garaa ballachuu kan ofii kennuu kan beeku sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture gochuunsa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. sabni kun kan qabsaa ture qabsaa osoo hin ta'in moo'ee agarsiisuuf ture. moo'uun gahaa miti. gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru. Oromoon mooduu osoo hin ta'in biyya ijaaruu, Oromummaa dagaagsuuf bareechuu, agarsiisuuf barsiisuu, Oromummaa jechuun guddifachaa ta'uusaa, Oromummaa ta'uun moggaasa maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa, baratti agarsiisuu ta'uusaa dagachuu hin qabnu. garaa ballannee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan Oromoon Keeniyaa, Oromoon Ruwaandaa, Oromoon Taanzaaniyaa qabsoo dachii keenyarraa kaatu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha. humna horachaa, humna gabbisaa gara fuulduraatti ce'uu qabna. tokkummaan keenya akka amma Jawaar jedheetti kaampiin Minisootaa, kaampiin Adaamaa walitti ida'amee tokko ta'eera. nuti yoo nutti mijatu kaampii Minisootaa dhufnee mari'annee wal gorsinee waliin nyaannee waliin taphannee kan deemnu. namoonni asii immoo